Masaknya abdi ragasa aja jirta. Wallahi rabbi si afaisu wanna titate arkana mati ste arkana dinati ste akka jira musana ste rabbi si afaisu anil mana mati fi kubana wu kubadden darbe madana malale yo ka tarra birrina ka aslin jedu te an butusi wantan asli mana to kadde fi ke du febi asli jadi dab suban turi araga titure tasgabbaye kanan asli akka tarra mu takana namni jibbu danuda sitti erganisis mano to sisani isa sakan gargaramne godu ta disinan ofana jesan evidence qaba callisinan jede oluma galatti yo ka tarra wonni kun akuma sanate animo kanan jeda gababsati mucada fi duga kennati jeni afan baydu bodu yo milendi kuraja gura me yo milendi kuraja gura me jirate ustazon kenya ustaz faraniste asobuwa abboti kenya asli akuma jede asli milendi kuraja gura me jeda fitati debiunu wa marbachu ati fakatu garu dakati asli jin kita lakki wajere me bella manne boro ditla chana assalamu alaikum wa rahmatullah Arana khani doctor Abo gistaka Mr. Ramzan mal jabay tagizeta milena kuda jaya tanimi milena afuritti gunne fiti kuda makhina binne fi kuda nisa walla anna hokere walin dabban no kana wal rafamur le makina lama bitame habiramu ay wakani gani makina lama harawa bitame niga baka shut up ايشي جزاك الله خيرا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دبدش دائما مكينه بتيجي جزاك الله خيرا بارك الله فيكم اولا تقاقام نيود على تيتين جدي حرمات التكنف من اللي بنتي حواس اللي واموكي تنقلت ومسين جدا مشايكن يا متشاوات تاني دفتني اللي استاذ فرحاني كنت كيس سنور رئيس رجرتن ماكين اللي ورجلال اللي قلتو ما جدا أما ندبين أبار قتي تنفكاتا مو بأوبسيناتيكو أوبسي دقيقتين بس وان دبين أبار قتي يلي دي مكانا إمبير إبي إسانا من إمبير ننجرو ركو إسانا من إمبير ننجرو أكنا متقوتي تي الكان إدا ودما أستاذ أبازر فول ننجرو أبو صبر الدين فول ننجرو أبدي أرقى والأركسي ومكانا يدو مرقى أنغا مليانا توربا كسنا جلا هنكتنا ننجرين hagam siala hankatira jenna namu bobboye amma rakko gale karsi kana rajirra rakko tana keessa amma dimma nama tokko ol kaasuun hintatu jenne ani Abu Sabraddin ille torbe kana keessa yo rabbi jedhi dimmi kun garan godhata walid dachana jennetuma addan kan amman wanni saati san ajra haga ka'e ergan sagali keessa nadufte ergan sagali keessa ergan torba tawan aslin hasaw kana dhiyatti tun ammo garma kan dhiyatti kawli qabaddulle dhabe nama sagalittu deebin deebisne wallahi nama sagalittu deeb aada kiyarra ustaz farhanin beekani yo waada dhufan deebin kennu hanga wan suni ofi kiya keessa kiyalle tamane wan sanad damba faddu male wan addanin ba fanneef deebin len kennine inchaddis wonni sun kana namma ingammade ammo yoro awwala ennu senetti waawee addaan ba'uudha duraan dursine rabbi mucaa kana nuuf haa fayyisu daawaa isaati rabbi isa haa deebisu amantaara rabbi gadi isa haa kaa'u jenneet inshallah eega ittaane ammoo hawaasni kun hawaasni adda karama maraan karaa amantaatiin karaa sabaatiin karaa makamiinuu adda biyyattii san kufuu dhoggee baadhatee deemaaru kun filaqiiqaa huquuqi isaa eeguun nurra jira kanaaf adda asli miti nama waa kenne qofaa miti hawaasni asirra jiru kun waan kana mataa arguu barbaada obboleeyyan kiyya koreen as jirtan ustaaz Taahir namoonni biroo kaas jirtan illee warra koree keessa jiran hin beeku dhimma kana eega ofirra fudhattan fudhadhaati halkan edanaa walii bilbilaa ganama addaan baasaa ragaa jirullee baasaa ragaa jirullee baasaa dhugaa jirtu baasaa boruufuu namni miskiin illee wanni kun akkan gargaaramne taasisa rakkoo keessa nama kuffisallee nama gargaarisaaru kanallee kijibaa godhallee ammallee qiimaa ulamaa adi keessaa deema wanni kun yeroo tokko nam tokko asirra sheekutiin akkana yoo jedhan ufi sheeka ta'ee fi miti baay'ee rifadhaan maali jennaan alulamaa warasatul anbiyaa wantana na sodaachisa kanaaf ulfaadhu galatoom ilmi keenna asliinatillee obboleeyyan keellee galatooma
amma jarumaa kenni borsaa'aan ubeellamaati iddoo asuma godha qulqulleessanii waan jiru dhugaa jiru addaan baasanii haa dhufanii anis tanuma qabachuu barbaadeeti maali jennaan dhugaadha lolli kan kee amma ammoo abdiin ol bayi dubbadhuun illee furmaatan taatu maali abdiin kun abdiin hamma amma reef jecha idari irraa waa lamaantu na dhufe abdii harkiin danda'u telefoona nama biraatii hoogganaa turee jedhe isinii galaanaa jechi amma aga ubbeeke abdiin ammoo arrakkadhee miliyoona 7 na jalaa hanqatee $55 gaafatamee jedhee damana kennatti agamtu hanqatee maaltu qabdaa jennaan hangi 3-4 jira miliyoona 7 hanqatee jedhe inshallah tana keessaa baanee akkaataa jiru maraa jennee akkasitti addaan kaane kanaaf ammallee wanni asitti illee dhageefonni gara biraatii dhageefonni achitti illee dhageenu harkaa wadhee waan taateef waan kana hunda sirreessaa koottaa obboleeyyan kiyyaa waan silaanu sirreessuu qabnu daa'imman tun waliin azaagaatti daa'imman ilmaan teennaan waliin azaagaatti gurra keennaafillee gurra diiniifillee gurra sabaatiifillee warri koree taatan waan kana sirri qulqulleessaa koottaa isiniin jedha ulfaadha jazakumullah galatoomaa ulfaadha makkosh isinoo maal jettan Guramni bar dubartii kabune astaawu jirra sila dura dubbachuu qabna akka dubartiitti dubartii. Dhiifama intala ilmaa dhiifama rakiya. Dura dursa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune ijoollee Oromoo hunda keessanuu. Ani wanti jechuu barbaadu miliyoona 16 jechuun maallaqa guddaadha. Maallaqa guddaadha akkasuma immoo gargaarsa baay'eetu nu eeggatu jira. Gargaarsa uummata keenya Arsiidha. Ummata hedduutu buqqee ummata kumaatamaan buqqee akkuma beeytanitti jechuudha. Tokko sanii Hamza muit godhadhu. Hamza jaartatti dhufe. Hamza katan barri cufaa jira isaa muit godhu. Dubbadhu muit sirraa godhe. Yalla dubbadhu buuse. Wanti nan jechuu barbaadu miliyoonni 16 maallaqa guddaadha. Wanti nan jechuu barbaadu tokko yoo jiraate inni as jala jira abbaan dhimma as jala jira. Silkii harkaan qabatuu hin danda'u jettanii namni biraa silkii harkatti qabee fi namni bilkoos irra kaayamee gargaarsaaf miidiyaa kanarratti bahee hin dubbata jechuudha. Ragaan erga baheefuu ragaan dhufee koree caala isaatu beeka. Maaliif jennaan baankii keessa maallaqni hanqa meeqa akka jiru saahiba caala haadha ofii caala abbaa maqaa isaatiin guurameetu beekaa jechuudha. Saniifuu inni as jala jira reefullee ol seenee jira. Ol seenee jechuudha akka maakitti 16 miliyoonni hanqanni kun naa hin guuramne takkiin immoo naa guuramee jira. Yoo naa guuramee jee wassalaama dubbiinuu ragaanuu fidamee innis kijibaatee uummanni kunis booroo akka namatti gargaarudha balaala. As biratti namni ganaafillee nama gargaaruun ta'u jechuudha. Maqaan hawaasa musliimaa bal'aa kanaatu baduun qabu. So yoo akka guurameef ta'e naa guurame garuu itti naa ida'aadha. Waan kana godhachuu barbaada. Namni beekte kaayyoo qabaachuu danda'a. Waatti godhachuu waa hedduu yaaduu danda'a. Isaatu beeka. Itti naa ida'aa jee namni abbaan barbaade asliinis ta'e mubaarakiinis ta'e nam tokko dhorkuu hin danda'u. Uummanni waan barbaade godhuufii ni danda'a. Ayyoon fedhee galchuu danda'e namni qabu tokkollee hin jiru jechuudha. Akkasii tokko kan lammaffaa immoo lakkii waan takka miliyoonuma 5 qofa 6 qofa naa guuramee hajee afaan isarraa ka dubbate ragaa qabdu sana asli as baasiti garsiisi jechuudha. Akkasii jechuudha. Ol baasaa isa as jala jira waan ta'eef kana dubbachuu barbaada. Bikka abbaan dhimmaa jirutti osoo wanti kun dubbatan maaliif koree caala isa abbaan dhimmaa isa namni rabbi haa fayyisu dura dursoo wallahi rabbi si haa fayyisu waan ati sirra gahee kanama tokkotti gaddinee jirra. Garuu hawaasni keenya maallaqa guddaa barbaada. Hawaasni keenya kan uummanni keenya bal'aan jechuudha. Oromoon immoo firan qabu nu malee yoo waliin gargaarre. Shamarran illee abbaa manaa keessanii artan gaazii zayitiitti naqraa jedhamee makkuun nurraa gorsi sodaanne. Jaartiitti. Amma nama gurguddaa jira qoy. Dhiifama astaafu. Yalla nagatte eshi. Carraan abaazar. Daqiiqaa waliin gargaara. Galatooma kanuma jechuu barbaada yookiin dandeettiin galatooma carraa waan naa kennitaniif. Eshi hayyee Ustaaz Barahaan hunda caalaa isin xiqqashoo faamiliidha natti fakkaate wanni isinit dhamadhumaa inni jechuudha. Ani wallahi nama kana nama islaamaa obboleessa kiyyaa miti ijoollee amantii walitti hin qabne iyyuu ta Oromooti miti tama amaaranii kanaayyuu walitti hin bu'u namni jarri yoo tasa dhageettan aslii xuruu sabnuu jedhu. Maaliif nama hin gahu?
Daardin barii namallee ga'u inni naafullee argata namaatitti wallahi inni naafu'an. Garuu gizee xiqqashoo dhiibbaa wayii uumuu hin danda'u. Wannoon kiyya sisiidha lapheen kiyya kun hinaaffa fi miti amma. Amma maaltu naa ta'uu didee ummanni Harargeen lixaa buqqaara, Arsiin buqqaara, Walloon buqqaara kunoo guyyoo torbaan kana keessa jechuudha. Osoo rakkoon meeqanu eeggatu mucaan kun wal jala suuraa isaa kan duraan kafallee ilaaluu dadhabne. Amma wal jala gadhiifamaa raaga sheekonni harka jala irratti jechuudha. Ani akkaataa namni miidiyaa kana tarkaanfatuun jala tarkaanfadha hin beekaa. Akkaataa itti nama hordofan nama qaban viidiyoo xiyyeetan eeggaddaa san dhaggeeffadha waan kana laala. An akkaataa itti nama qaban gizee madaqee morma qabe qofa beekan. Jala hordofee jala deemee bakka dhaabbadhuu namaan jedhan. Amma tokkoffaa waan naa gootanii dippiloomaasii addatti isinitti himadhaa viidiyoo kana waraabina mucaan jedha anu boleessa keessatti. Mucaan sun gowwaadha. Xiqqii waliin hin qabiini asumatti finnaa waan jiru natti himi. Nama gorsa namaa dhagayuu miti. Yoona abballee kam akka keenyatti olomaa imaama masjiidatti wallahi abbaan kiyya masjiidatti nama ilma nama guddaata rabbiin na jallisee sheekota isin dura dhaba malee. Isa dhugaa rabbi garoo isinitti mataa raawun garoodha kun amma haala miidiyaati miti. Mucaan lijuu maayyimii wayiiti. Ilma rabbi nama guddaa rabbiin jallisee xiqqii hin qabiniini asumatti finnaa wanni ni jiru sun akkam yaani dippiloomaasii. Fixaatiin keessumaan natti hima ani in sirreessa amma qilleensa asirra deemaa jiru kana cal'eessan finnaa jechuu shafaaffannee. Kanaa miti yoo karaa dippiloomaasiitiin hin dhumu ta'e immoo jechuu steepin itti aanu erga gargaarsi kun eegalee baatii 3 arfan kana birriin miliyoona 16 fi 200,000 fi 76 fi birrii 409 fi saantiima 79tu akkaawuntii isaatirra seenu. Kabayee maalin bitame illee jira. Kana bitame hin jiru. Miliyoona 4-5 kan wanni lama guguddallee kan bitame isu haa bitatu rakkoo miti. Citii nama keessa seenu. Itti aansu. Mana yaalaa sanitti birrii miliyoona takka gaafatan. Sanirraayyuu mana yaalatti ispoonsara ta'e. Hagam akka kafale, hagam akka manni yaalaa irraa danda'e, isu mana evidensi allen. Hunda evidensii qaba. Caafii irraa isin galte malee wallolli kenna bakka birriitti waan ta'eef malee. Tokko lammata riifar waan jedhamu kana dubbii akka gaafa turuu beenutti hin deebisinaa. Eessa ergame meeti meeqa gaafatame. Ila Mubaarakiin waggaa 11 biyya kana wajjin nyaanne wallollee jechuun akira waraqaan dhabamnaan. Isin galee miti kana adda baasaa fidaa yoo wanni an jedhe kun soba ta'e namni takka muslimni takka birrii takka hin baasina anatu kophaa kiyya kabar godha miliyoona 9 mi'a miliyoona 9 kalee kiyya baasee an irraa kafala birrii takka hin gargaarina yoo wanni kun soba ta'e. Abdii galcha jalaan gadi bu'aa abdii galcha abdii nufeera abdii galcha. Mube taa'e anaaf baay'ee hojiin hojjechuu deema. Taa'e. Asli erga natti dhaammatteeti waan natti dhaamte keessaati. Waa'ee natti amma waraqaa jettu I think riifarillee riifarillee na barreeffamuu hin dandeenye mana dhuunfaadha waan jedhe wayina fakkaata akiidallee. Abdii ababaa darbii gargaarsa irratti hirmaataa turte hayyee dubbadha. Garuu ammoo waan Viidiyoo waraabuu dhaqaa jira yoo gidduu kana mormoo iftaan. Miitu godhadhu ustaasaa dubbataara. Dubbadha ustaasaa. Waan turkiidhaallee erganiif hundayyuu natti ergee jira PDF isaa kunoo kaleessa dheengadatti naasa'u ture garuu naaf hin banne har'aas irratti bane waan ta'eef teelegiraamii kana yoo naa bane sin agarsiisuu danda'a birrii gaafatame wajjiniin jechuudha. Turkii irraa wanni dha'e irratti rukutamee waan garaagaraa godhamee doolaara 55,000 fi meeqa naan 55,000 fi 400 jedhamee natti ergamee jira. Walumaa galatti ani gama kiyyaayyoo sana agarsiisettani sana keessaati lakkuna waan agarsiise birriin isaa mul'ata. Yoo arguu jirtan birrii isaan beeku bakka birriiti kun bakka birriin agarre konkolaachisaan noofe mee bakka birriin ergee dheede kaameraatti garreecha. Fudhadhee banamee kaameraa. Sagaleen keessan bada. Nagaamu sagaleen? Osoon konkolaachisu PDF sana dubbise waan ta'eef konkolaachisaan jira bakka birriin agarre meeqa siin jedhani mee birriin jennaan bakka isaa keessaa kutee bakka na kenne
kuma 55 baafur kana achirraa barreeffamee fi biyya sanarraati jechuudha Turkii irraati. PDF isaa guutummaa as jira naaf hin buufne malee amma kun ila kun buusee jira. Banaan jiru na fakkaata maal bilbila kiyya xallaqatee hin beeku. Walumaa galattuu as jira wanni isaan jedha wanti hundumtuu kan ittiin yaalamu birriinis kunoo hin jira garuu wanni amma jedhame sirriidha. Inshallah ta'ala akkuma jettanitti goonee akkuma haasoftanitti dubbii kana haasofna garuu ustaata gurguddaa jala jiru maal akka jedhan beeku ustaaza walii fi Sheikh Abdusalaam Khadirtu jira jedhani jala jara nu gashi nun bakka gadhiisnee fi dhaggeeffanna barakallahu fiik. ila asli tokkofa ustaaz awwali ulna galchi ustaaz awwal ababa darba eshi lammaffaa wanni beekamuu qabu amma dubbii gara sireessitti as deebisnee laal tokkofa Raggaasaadha dirqama gastii kan ol seenuu qaba waa lama keessa tokko gochuu qaba asli yoo dhugaa barbaanna ta'e takkaffaa dhugaadha rizaaltiin wanni si bira gahee kuni daataan kun sirriidha jedhee fudhateetiniin dubbii ati gabaabsu lammaffaa lakki kun dogongora nama barbaadannaa godha koree naa godhaati boru ganama isteetimentiin gadi bu'ee hisaabni dalagamee dhugaan kiyya naaf haa bahu yoo kana hin taane bilaash asii achi deemaa walla waan ta'eef dirqama abdiin raggaasaa dhufuu qaba jiran laazim. Asli carraa nuuf kennitanii? Isinii kennina obsa. Abdii Raggaasaa meeti. Abdii Raggaasaa dura hin ture hin jiru. Okay, kuni murtiin homaa rakkoon qabu gaafii keetii fi Haydar. Yoo birriin an jedhu kun soba taate wanni anaasa soba taate dhufeetu ija ummataa duratti na salphisa yoo soba taate. Yoo ani irra kaa'e ummata nama kuma 17 kanatti ammoo birriin guurama ummanni keenya miira keessa galaa hin beekanii sanuu maasha Allah qimamii mana madaam kun miira keessa galaan daaba mormarraa gurguratee namaa kenna nama kuma 20 jira galee lakki wanni kun sobaa jechuu birriin inni barbaadu sun mileen 9 sun ammuma guuramu takka yoo wanni an jedhu kun immootu haga firee xaafillee taatu dhugaan keessa jiraate hin miliqaa jechuu seenee gargaarsaaf seenee bar lakki wanni kun sirrii miti meeqa guurame meeqa si haqqate jennaan bu'e bar mana ustaazatti kaleessa galgala mileena 7 na hanqatee jedhe bakka biraatitti mileena 5 na hanqatee jedhe amma na biratti mileena 4 na hanqatee jedhe ani hommoo maa jedhaara mileena 7 irraa hafaa jechaa jiraan yaalaaf ga'ee fi 7 irraa hafaa jechaa jiraan dubbii kana isin walitti araarsa barakallahu fiikum. Asuma jira ustaaz awwalin guddisi abdii obboleessa koo kootuuti waan jiru walbaan tagaafatna dubbadha kootu obboleessa kiyya abdii raggaasaadha waan jiru addaan baafne yoo dogongora leete boru gabbaasna yoo dhugaa ta'e ammoo asuma irratti waan jiru lafa keenyeet biraa deemna ammoo wanni hawaasni keenya osoo ustaaz awwali hin dubbatin beeku qabu wallaahi wabillaahi watallaahi obboleessi keenya abdii raggaasaadha waan miidhamuudha daangaa gahee jira wanni beeku qabdulaa obboleessi keenya miidhamee jira wanni hawaasni gaafataa jiru ammoo haqaa fi dhugaadha biri takka saatu lama saatu ibiddaati darigi yanka katani bala ibiddaati gubbama kana zaytin xiqqoonno malee gadin seena yani dhiisi ofirra mana yaalollee gaafadhe san doktora caalaan beeytu ani doktoruu nagirraalo doktora isa yaale dubbise sagalee qaba waa hunda qaba evidence ani waa malee nama dhadhabadu nama guguddaa dura ifi ati hiriyaa kiyya sheekkotii olamaa gurguddaa kanan qabrii qaba akkatti duran dhaabadhu ija babaasee fannaati maraattuu nan ta'e rabbi jedhi dubbadha ustaaz salaamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك يسألون قاجرتو رسلي الرجل كبير عندك يسألون قاجرات حياكم الله جميعا. طيب يا روغري وانا أبان لدبلو كبدي ديوان أبان زاري اللي برأيون أرى ولي تارتينو فيديو إيه وانا أنجل إيه في waliigalatti wama lama dubbadhee deemuudhaaf yaani tokko wama duraan irra turre namni wagguu shaadaa qabatee jedhanii Abu Mu'aaziin faa nafaa Ustaaz Farhaaniin faa garee shaadaa faa jedhaniiti maqaadhaanii haqiiqa dubbachuudhaaf gaaf duraa gaafa wabbiin isaa fayyadu. Ayyee dubbadha sanillee dhagayan akkaawuntira kan zayini Abu Mu'aaziin bira $5,000 jira yan. Anu fuma rabbi bar odu kana madu fenati memale ani barbadu haye tuwa wani di maka kaftani bi
طيب تمام ولي قالت على كل حال قافا واني كن الرقو ربي نساء فيسو عمد لي عافية ربي ساء أقولو واني كنا مهندا قرانياتي أكما واني سنرق بين قلقلو مساني نتي حقيقة دبتشو راف إني فودو اللي واهندا هندا جيني إرقساني أمو واني كم واني نتورك إذن كاف نتورك أستاذ كاف وريني ابن عرف صارفتك كل فجرة أستاذ نتورك إذن كاف أورو أنا كاف مو إنسان كاف Bakka isaaniitti koo dadhabaadha inshallah xiqqoo obsa. Anuma qabee lakkisaa anuma qabee. Si bira nagala. Maka ambarana jaalala keetu na qabaara sitti tan xalaxalameetiin fammasuu fedha taateen beeku. Namatu hidiitii godhee kan sidiisa taate ani hin beeku barana wammaa ati dubbattu gurbaa inni oofti jenna. Abbar wallahi namumatu yu akkam taana waan kana jira kanne jedhee na dubbisa malee akkuma qabu bar irrafa rafee inbox malallala in shakka garu jala deema amma kana jala deema dubbiin garana yaatte tuma jala ani maaltu na xibii qabsiise sababa heydari anaaf heydar waliin jalan heydari makana kokkee qaba jedhee jala deeme viidiyoo poosti godhee maxxanse miliyoona 8 barkaase heydar gudii nu godhee bar akkama baay'isaa miliyoona 8 poosti godhee maxxansaa jedhee jala deeme amma mootu osoo asiin uummanni kumaatamaan buqqa'u walloon akkasii namni dhumu hargeen arsii namni dhumu gizee wanni kun ajandaa ta'uu akkamitti lubbuun nama tokko ka Oromoo miliyoonaa Keessaa wayni bakka kanatti nama wayitu nama ulamaa ati isheen deeban si'a. Mallaquma wayyaa waliin suuqii namaa boorsaa ofii fuudhanii salaatee dhufaa meeshaan kun asaa taa'uudhaniiti. Ustaala neetworkii sirreeffatanii. Ustaala mallaqa sirreeffatanii. Shaantama waliin meeshaa. Kinki sirraa natti fakkaata yoo jira. Sirreeffatanii qo'a. Simma. Viidiyoo banadhaa ka. Neetworkii tuna dhibu jira Dr. Asli jidduudhaan simbaha barakallahu fiikum. Yaadni an dubbachuu barbaade gaafa duraadhaa waan kana ni goona jenneetuma yaadaa turre mari'anne illeedha akkuma inni kun argame yaadumamma isin kaaftan kana kan dubbanne karaa uummataatiin deemuu qaba akkaawuntii. Tayyib baneetiin jira kun amma. Yoo neetworkiin na darbuu baatee fi dhagaame rakkoon qabu. Waliigalatti gaafa san akkas gochaatiin turre laakiin nu durfameetiin sila akkaawuntiin isaadha maxxanfamee waan godhu dhabnee callisne san boodaan akka garee shaadaatti nuti gadi baanee ofii keenya wanna hojjenne hin qabnu akkuma nama dhuunfaatitti namnuyyuu qarqaarsa irratti qarqaaraa yoo jenne malee gabbaanee akka garee shaadaatti nu jira sababni isaa wanni kun yeroo sanitti nun quubsine waan ta'eef achi asii wanni kun eega deebi'amee wanni kun akkana jedhame ammoo namoota itti himnee turre abdiitti illee himnee jirra addisuutti illee himnee jirra karaa koree ittiin deemuu qaba akkaawuntiin duraa sunilleen mallaqni hagam akka galee fi meeqa akka bahee kun hundi isaa ramadamee wanni hanqatee miliyoona 100 illee haa ta'u hin yaalama abdiin yaalamuu qaballeedha garuu ammoo akkaawuntiin hoogganamuu qabaa jenneetti ijoollee biyya keessa jiranii dubbisaa turre erga san ijoollee yaaman illeedha xiqqoosii waliin galee natti fakkaata ijoollee wajjiin achumatti xiqqoosiidha ofirraa dhiifne nuti amma ammoo akka wanni an dubbachuu barbaadu xumura irratti amma akka furmaatatti deenu timtaan kan atilleen Dr. Asliin illee ni biraan namoota gurguddaa biyya keessa jiran dubbisaati koreen ijaarame sun abdiidhaan akkaawuntii isaadhaa as kenni jedhanii erga sani ammoo waan achi keessa jiru hubatanii baasii waan ta'ellee hubatanii waan hafe wanna haganaatu hafe waan haganaa barbaachise jedhanii haa dubbatanii riifeeriin illee qajeeleetiin haa barreeffamu hospitaalli illee haa gaafatamu biyya alaatiif waan barbaachisu miliyoona 30 illee haa taatu waan qarshii guuramee fi baasii baafame guutuu to'ataniiti haganatu hafee jedhaniiti wanna haa jedhani irratti illee abdii hin waaminaati isallee irratti arrumatti kaataniitiin arruma wannan jedhina
suuta harka keessa qabadhaati haga dandeessaniin osoo akkana gootanii waan jedhu yaadeeti. Biyya keessa kunoo namoonni garaagaraa jiranii, namoota gurguddaa jiranii, namoota kanneen itti bilbilaati akka akkaawuntiin to'atamu godha. Akkaawuntiin haa to'atamu. Wanni keessa jiruu fi wanni baafame kun hundi isaa haa wanna jedhu erga sani ammoo waan hafe irratti uummanni haa hojjetu. Yookaan ammoo akka kanatti yoo itti fufame waggaa irraallee xumuruun hin danda'amu. Inni illee yaalamuu hin danda'u akka kanatti. Sababni isaa akkaawuntiin jal'ifamee maxxanfama haga yoomitti fufa. Yoomitti fufa daangaan qabu jechuudha. Kanaafuu har'aa fi akka amma heddar jedhallee osoo hin taane asliin Dr. Asliin illee akka namatti muddusan irra kana hin kadhanna. Suutumaa jedhuutiin nuti illee mootaan dhaga'u jirra. Asliiraallee dubbiin akka geetti hammuma dhagaatiin turre harka keessa qabadhaati warra biyya keessaa dubbisaa jechuu barbaadeeti. Baarakallahu fiikum tanuma yaanni kiyya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أول قيل فما دي فما قد وجي والله سنتي لدي دبي. أما يو أبدين في هيا من كنني استثمنت سباسو وانجل هندند متكا إنني وانجل أمريكا رجال ليوت رجال صوب ليوت صوب استثمنت هيا ما كيان بروجين إني بافني إيو إني جتن كنني أسيق بوني تمان قرب راد مندند لازم هيا ما كنو يو إني هيا من كن استثمنت سا نمني شافي وانتو انجرو ندندم روركا هايدر كيسا غافچون دندني وان كان ما دل كما سرتين فوفا aha yoo isin sangoota hin danda'ama rakkoon hin jiru yoo keessaan goonaa nuti nuna garee shaadaatti maata waan kana goosisuu hin dandeettani isintu jira nuna akka gareen shaadaas ta'e akkuma ormaatti jira nuti gama ala teenyeetu laalla akkuma jalqabetti Dr. Asliin isinis akka koreetti akka waan jalqabdan kana otoo inni sitti bilbilee atis keessaan dubbatanii warri koree waan kana gaafata yoo inni jedhe tolee jedhe yoo dide immoo yoo dhufne maaliif ammu makaane nuti har'a Ustaz Farhan nuti har'a wal geennee nama jahanii ta'uu dide inni yoo amma Ustaz Xaayir dabalee inni marhaba yennaan tuma dubbii gabaabsanii jechuun har'a kanatti wale guyyaa guutuu hojii keenya dhiisne. Sagaleen keessan jiru Ustaz Farhan. Dhimma kana ubaree jira ni dhimma kana ta'e roobiniif waan biraa akkan beekutti waan baadhaa deemtanii akka waan no. Dhibsa kana galmaan geenya an obboloota amantaa obboloonni kun musliima illee natti dhufaan jiran jedheenni komiimaan shariyaatiitti itti dubbanne osoo nuti jirru obboleessi keenya hummaata kanaan booda waan mayyaa isaa nuti jalqarraa akrafuufaa mallaqa jiru hin jirre addaan baafannee haala fayyaa riizaaltii fuunee waan cufaa waan ergama of biyya ergu waa hunda kanaan booda nuti wareegama of qabnee bilbilee kaanee dhaqnee gachuu dadhabne jechuudha. Biriidhaaf akka isa bira dhaqxanii timtanii jechuudha bareedina ifa gootanii waan kana adda baafachuuf dhufaa jira jettan jedhu. Hundumaaf nuti waa'ee fayyaatis waa'ee beeksisa. Kan jedhamu kana wanti dhimmi barbaadamu maaliif dubbataa jiru hin beeka waan ta'eef akka koreettis ta'ee asliinis itti bilbilamee waan kan sirriidha wanni jedhamu jetti dubbata lakkee yoo jedhamu nuu kenna waan kan tolle yoo ta'e itti baasu. Yoo as amanee keessi hojii iddaan dhuftan yoo akka immoo walitti deemee waa ummataa hin jiran nutis uummata akka dubbannu akka koreetti. Kasus aku. Kita duratti am dubbates ata kan tam batte kabir jedhe sunun saada wama gare atin hujjanna jenin lakin osiya akkana te sunille wama gare jalan sila wanne suni milera tokko mana ergine kama leyti yardinna nako qabni damte bina guru ma si ati warra rafuda tu baay'ee qabdaati miskiina rabbi gargaaruudhaafi laan fudhatanii waliigalatti wannan jechuu barbaade waliigalatti wanni gargaaruun naman dhibdu laakiin Haydar illeen haa obsu akkuma Sheek Riyaad illee jedhanii Ustaz Farhan illee jedhanii akkuma jedhame kanatti Ali Asliin illeen taa bilbilu namoonni biraa illeen haa dubbisanii haa to'atamu haa jedhaniini yoo didachi boodaan itti deebi'ama osoo akkas godhame gaariidha jedheetii yaada. Osoo Haydar osoo qabamte gaari qabamuun kun wama jiruuti. Haydariif Xaayiritti nuu kenna sumarratti tuun bu'in Haydariif Ustaaz Xaayiritti nuu kenna akkuma jarri har'a yaalanitti har'as jarrumti haa yaalani. Asliinis haa yaalu ishii asli. Haydarii fi Ustaaz Xaayir warra biyya jiran irraa nu buusin. Akkasii miti. Anaan abdii waan kana keessatti qooda qaba. Duraanillee halkan wayii jimmarraa ka'ee qaaxaraa bulee biyyallee jira namootallee wal beeka. Tolas beeka, lolas beeka. Abdii Geetaachoo viidiyoo waraabuuf deemaa jira jedhan isa bira isaaf waraabuuf komii miidiyoo. Haydarii, Ustaaz Xaahirii namoota jajjaboo biraa biyya jiran
Ustaad Raayyaalleen akkaawuntii maqaa isaatiin banuu fi baankii bira ga'ee duuban deebi'ee jira. Viidiyoo qabu sanillee baankii keessaa duraa kana ergan. Anuma nuun ta'udha. Isinii galeemi. Sanillee ragaa viidiyoo adda baalame qaban. Kan jarri mana Ustaad Raayyaa kadhatan. Dhaqanii aboo gurbaan maraattuu sun akkana maqaan nu balleessaa jira. Akka islaamatittuu maqaan nu bade. Wanni kun akkamii? Yoo dhugaa ta'e ba dippiloomaasii mangad inni ilaalleen. Karaa dippiloomaasiitiin qabna yooma dhugaayyuu ta'e yoo soba ta'e mootu an dhiifama gaafadhee birrii biraa guurrafan obboleessa kiyya zollomuun barbaadu kama dhugaa qabrii qabaan boru waan ta'uun beekuan balaan kun balaa ibiddaati hin beekaan gubata zayitii nama mana ollaa wajjin gallu ka jaartiin gubdee wajjin rakkataa ture jira qaama nama beekuu jira yamanitti yaman sanaa kanatti jechuu so ani karantaane mucaa kana zollomee zollomuun barbaadu wallahi gizee amma akka jedhu kana asillee laalan isaa garaana nyaatti ibiddi zayitii kun maal akka nama godhu waan beekuuf laalan isallee garaana nyaata ummanni gowwoomuun kunillee garaana nyaata rakkadheetuma dubbadhaan gizee rakkadheetuma dubbadha gara citteen habaatu eetuma dubbataara hadhi isayyuu jedhee bar ummanni na dhiisuudillee koofiyamayyuu guruu na dhogginaan dubbadhe malee qubna garitti hin kaane amma dubbiin tasa kaate bara manumaa callisee geemii taphataaru Gowa abdiin keenya akkatti gubatee maarra ta'e jara kanaatti ara jara tara gara biyya dhiisametti qomucam poostii godhatee peejii guddaa qaba jennaan abadan amma galchitu malee osoma amma galchitu malee bari jara na isin fayyaalummaa keessanii wannoo jettan malee birriin guurame guddaadha jedhanii jedhe meeqa himtu malee naan jedhan guddaadha yaalarraa hin hafaa jedhan achumaan inni dhufe nagalchii naan jedhe hin galche. Birrii meeqa si guuranii jennaan miliyoona 5 hanqatee jedhe. Eda mana baabatitti miliyoona 3 hanqatee jedhe. Viidiyoon biraan mootu kan miliyoona 4 hanqate jedhe. Wal faallay 5 hanqate. Wal faallay jedhan amma abdii kiyyamee isteetimentii baasii fidi si gargaaraa jedheen. Si jaaladhaa maal jedhee haasaan na jarjarsee wannoo jedhee poolitikaa dalagatee gabbuu barbaadee waan san irratti wal qabne. Ijoolleen jala kana girri jennaan ani maal waa sobaa taaree jedhee booda mootu suuraa kiyya galabbatanii olii gadi deemee faaxeen binti islaam kun akka iyyuu waan hin barbaanneef jara na dhiyyinaan akkuma birriin kunooti inni illee abbaan dhala jira jedhee agarsiise agarmaa yaa'ii bira waan hin barbaanneef namallee walitti waan hin barbaanne sanumaa fi alaa kulli alamma akkam goona warri biyya jiru waan kana haa sirreessu yoo sirreessuu baate immoo ummata gowwoomsu mataa isaatu wancala tarkaanfii biraatitti deema yoo amma walitti afaan baanami yoo sirraa baate ummata gowwoomsu wanjala waan ta'eef tarkaanfii biraatitti deema seeraan gaafatamuu qabaayyuu muslimummaan muslima kun muslimiin akkuma jirutti ta'e tarkaanfii gara seera fudhachuutti deema yoo hin dhiisu haa ta'uu qabatti osoo an argu ummanni kiyya isinuu olamaa'onni kiyyaa gowwoomfamuu qabdan an haa qajeelu haa jalladhu isuu leelaa guddaa hinoo ani osoo jiru abboonni kiyya namni diin rabbii qomaa qabu gowwoomfamu wallahi ittiin dhiisu feetanna jibbaa feetanna dhiisa altooman ani isinitti hin dhiisu takka nama sheekas ittillee bu'een beeku ragaan abaa asirratti nam tokko kanaafi karaa dippiloomaasiitiin deemaa fixa namni yaada qabdan immootu dubbadha warri hagamaa jiranii biraabu akka amma dubbii kana tun xumurini boo jedheen itti nuu kenni kaamuma Abuu Zarriin jiranii Haydariin jiranii Ustaaz Xaahiriin jiranii ammuma itti kenni nurraa fudhatanii hin buuna gadi maaliif asirra turus hojii wayii dhaabbatu jira dubbii kana isinirraa xumuru malee hin boodheeni maayikii banatanii inshaallah boritti dhufne osoo nurraa fudhataniiti anis gamanumaan isinirraa deeme natti tola dubbii kana booddee situ fuudhe akkanaan hin jenneefi dubbii. Abdii Geetaachoo Deebi Haydarii fi Ustaaz Xaahiriin fudhatanii. Nutti hin kenninaati jara kana kenni doktor. Yara kam. Asli Abdii Geetaachoo Abaa Zarrii Haydar Ustaaz Xaahir yeruma kanatti kenni yookaan ammoo Abdii Geetaachoo mataa godhiititti kenni. Abdii Geetaachoo mataa isaatti tun danda'uu hin danda'a. Abdii Geetaachoo Deebi. Sagaleen kee jiru. Assalamu alaikum. Jira garuu ani waan akkanaan baadhu dubbadhaa fi ta'anii yaaduma keessan dhaggeeffataara. Bakka. Maaliifi? Amma eegee nuti fudhatu qaban bara hawaasni waan kana dhugaa ta'uu beekaa jechuudha. Takkatti carraan naa kenni turee meewa darbadha.
Mira mo jala kana na argitan kun bar argitani ustadon nu wan kana fudhatu cemmani bar. Waan Ya kana bazar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum salam wa atigas ilgadda أما baba. وانت تلفني في من كنا نقول يا مرا سؤال لا تلفني ملك دفنا كيسوم ما كيسوم مسنا في تلفني duraan dursee wanni kuni namni haga kiyya itti boo'e illee jiru namni haga Mataa kiyya laafaa beektaa yaa doktor ani akka malee qalbii tana mataa laafaa faqaata narra bahe narraa fudhate. Atamma carraa anaa kennite beektaa jira. Abaadarri isin dura seenani. Dubbatu abaadarri seenan. Sagalee ol kaasi akka dhiiraa yoo dubbatu. silkii kiyya duraan dursee waan kana namni haga kiyya itti dadhabe illee jiru namni haga kiyya itti boo'e illee jiru namni haga kiyya viidiyoo waraabe illee jiru viidiyoo Eenyutti argaa boottan? Eenyu boottan? na dubbisi kaa dubbataara. Bakka boottan sana danuu baataa kaa. Waan kana nu beeksisiidha moo birrii guuraa uummata boottan moo isatti boottan? Dubbataa jiraayyuu mire. Waan kanarratti namni haga kiyya dadhabeen jira jedhee yaadu hattan daqiiqaa suuraan isaa duratti bahe irratti viidiyoo waraabe as jala seentanii ilaaluu hin dandeetta akka inni feesbuuk irratti wanni jedhe irratti. Bifa kana ta'eefi duraan dursee itti nyaadha itti dhugaa feetan faarsee bulaanaan jedha feetan akka feetan jedha wanni gurbaa kana biraan as bahe kijiban qabdu an kana waan itti beeke waan argeef takka jedha. Wallahi hallafee isinitti wanni isa biraan as bahe dubbii kijiban qabne kadheen gadda gaafa inni jawaariin hin fidanaan jettan nama 1,600 hin fidu jennaan hin fida isinii soomee jedha kanallee an takka shakkii irraan qabu maaliif waan inni dhugaa irratti du'uuf. Lammaffaa man ghashanaa falaysa minna namni nama sobe nurraa miti ya rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Yoo wanti kun dhugaa ta'e hin laalla. Abdiilleen kama ganamaa galgala nu waliin haasofnu nutuu bilbillee hin gaafanna ofiinuu duuti maa ofuutii jedhe. Ofiinuu wanni kun gadi baya. Ofiinuu wanni kun hin jira wanni nu duubat deebinu hin jiru ammaaf dubbii nu gabaabsa. Nuti dubbiin laalla yoo silkiin nu jalaa ka'e ani biyyan jiru silaa qaamaan bira dhaqaa amma biyyan jiru silkii hin dawwallaa. Kaawwantii feekira ustaazaa miti jaran. Aishi dubbadha. Min bilbillaa hin laallaa walit dhiyaannaa waan kana keessaan laallaa sheetaahirii heeydarii ana abdiidha abdii geetaachooti waan kana laallee boru nutu isinitti himna amma abdiillee oli seensisina nutu gaafata bilbillee garee hiinee gaafannaa isaallee hin dawwalla waan kana asumarra nu gabaabsa boru waan ta'e nutu qabee isinitti dhufaa jechuu barbaadaan. Ayye. Dubbata oro isini carraanam. Ayye galatooma. Ustaaz Raasta baga jiraatte waan ta'e dubbi maree buusan isinii fixa takka. Nama du'aa taati masaajida wayii lafa magaalaa gammoojjii wayiitti ijaaruudhaaf mallaqa bakka gara garaatti kadhataniiti. Baagimatti qabatanii dhaqaniiti suuqima ollaa masjidaatti dhiyaattu wayii salaatee dhufaa waan kana asnaakaa jedhaniiti shaanxa boorsamaan itti kennan. Ada namichi boorsaa banee yoo laalu wanni calla. Qalbiin bira dabruu dadhabnaani san keessaa fuudhee bakka kaayu kaa'ee suuqii ufii ibiddetti kaa'ee beektaa. In gube suuqii guutuu. Suuqii yoo gadi bahani masjidaa yoo reebanillee suuqiin gubatte argaa jiran. Amma sheetichi kun suutuma duuba hafee mi'aan bana hidachaa. Hidachaani. Suuqii tana ani duratti waa as kaa'e suuqii tana waan an as kaa'e santu gube nama kana qabeenya kana hin kafalaa nama kana naa fidaa jedhe as fidan suuqiin tanteen gubanne situ gubee jedhe ummatuma duratti situ gube suuqii tee harka keetiin gubde suuqii tantee situ gubee amanii jedheen yoo kawaa maraasi hima akkamittan qabeenya kiyya guba qabeenya kiyya akkamit guba jedheetiin namichi hin lole lollaan hambana dhagaadhe warii masaajidaaf deemuun as kaa'e wariin sun hin gubanne daaraa kana guutuu haadhaati saantibii sibiilaattu as keessallee jira ka hidhamee jiru saantibiin sun way gubatti hin gubattu saantibiin sun yoo as keessatti argamte suuqiin tun hin gubatte yookaan suuqiin hin gubanne wariin karabbiitti irraa fuudha namicha irraa fuudha jedhanii wariin akkuma jedhame namichi hin amane wariin hin gale
suuqiin namichaan gubattee jechuudha. Anama waan biraan jedhu obboleessi keenya Abdiin haga qalbiin hawaasa Islaamaa cabde namuu ni beeka. Caba qalbii san irratti namni waan danda'u diqqaa guddaa waan qabu itti darbee har'a yoo ammootu horiin hagasii akkaawuntii keessa jiraatee inni kana mara osoo horiin kun akkana jiraa beeku. Gowwoomsa haganaa deemaa jiraate. Tokkoffaa innuu qalbii ummata Islaamaa akkasii isa jaalatee san keessaa gubate takka jedha. Lammata horiin kunilleen barakaa wayiilleen qabu wanni akkas nama gowwoomsaan waan jedhan kun. Anamma akka dhaamsaatti obboleessa keenya Abdii. Tokkoffaa Rabbi si haa fayyisu. Madaa tantee Rabbi si haa qulqulleessu. Namuu kanuma du'aa isii godhuu jira. Wanti kun dhugaa taanaan illee namni baasuu danda'u isuma jarana. Gabaabsee dogoggoree jira nalleen hawaasa Islaamaa hawaasa Oromoo kan dhiifama gaafate dogoggoree jira wanni jiru kana dubbiin dhugaa kana. Lakki dubbiin kun dhara narra kaayanii. Paablikii akkaawuntii ay fidee aslii kijibaamaa kijibda jechuuni. Akkatti mataan abar dubbimaa wannummaa ragaa nama biraa barbaadanii ragaa kan akkaawuntii waree irra jiru ka isaatii mi aslii ka ati harkaa qabdu. Ragammaan Abdii Geetaachoo wala Haayidarii barbaadanillee waan jiruun seewwan. Abdiin maan mataan isaa lakki kuni kijiba. Lakki dhuga. Total ammauntiin inni akkaawuntii isaa irraa qabu gaha. Waan inni kalee baase waan seene ennurraa seenellee baankii steetimentii illeen hojii fagoo jedhaa dhiisaati. Total ammauntiin akkaawuntii san irra galee amma achirra jiru. Wariin achirraa bahe wariin gugurdaan warii akkam akka ta'e kana gabaabatti dhiyeessanii Abdiimmaan gabaabsee fixuu ofirraa danda'a dubbitan. Lakki wanni kun kijibaami asliin dharatirra kaa'eemi yookiin shirasirra dalagamee yoo ta'e hawaasni kaleellee si jaalata ammallee si jaalata siif booyaara si jaalata hawaasni kan kee kanuma akka dhaamsaatitti dhaamanna galatooma yaanni ammootu Rabbi takki dhugaa hawaasa takki dhugaa Abdii Rabbi habaasu kanuma wanni biraa wanni jennu jiru galatoomi asli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amma deemte nu geetti yeroon alhamdulillah rabbil alamin doktor waa matakkan si gaafachuu fadha. Waan jettu kana keessa ragaa qabatamaan ma qabdaa mi'aati fi waan jettu kana irratti ragaa qabatamaan ma qabdaa miti hinjee akka qalbii shakkiin keessa hin jiraannetti waa dubbachuu barbaada. Bar ragaa qabatamaa qabachuu keessayyuutiin akka isin quraana fadhiisa haffazan sanitti haffazee kun osoo waa takka laala ija keessa dotti harka namaa qabee birrii miliyoona 16 200,000 70,000 birrii 409 saantima 79 gurame isin jedha araba kanna saantim. Haya waa manti gaafadheetiin qaba beekaya. Namni amma lakkoofsaa gara ga'u kana inni amma haga yaalli yaala faqisa barbaachisu mana seen hundatti afaan garagaraa hima. Mana kaanin miliyoona 7 hanqata jira mana kaanin miliyoona 5 jira reefa 4 jira. Ani immoo saantima wajjin irra isin deebi'a qabadha. Birriin akkaawuntii Abdii irratti guurame erga wanni kun isa mudate as haga dheengaddaatti haga dheengadda yoomi gaafa Jawaar dhufuu jedha jedhe san duraatti guyyaa meeqamu Jawaar eegalame guyyaa 4 dura jechuudha. Guyyaa 4 moo 5 duraatti meeqa birriin akkaawuntii isaatirra galee hangaafa guyyaa statementii isaa eegale bira ga'ee guyyaa 5 moo guyyaa 4 waan har'aa kanniin kana dheengaddaan dabalatu guyyaa 4 duraatti guyyaa 4 moo 5 duraatti baankii isaatirra ka gale ka har'aaf ka kalee minaaminii malee birrii miliyoona 16 200,000 79,000 birrii 409 fi saantima 79 yoo kanaa gad taate ani kalee kiyyatti gurgodhee yaalchisa mucaa doolaara 55 san anabbaaf isa shakkiin ka aaddisu irratti galee dhala kun hin ilaallatu doolaara 5,000 Abu Musa'ab bira jiru Abu enu ka Ameerikaa jiru Abu Mu'aaz bira jiru hin ilaallatu ka enu bira jiru hin ilaallatu kaan hin ilaallatu isa qofa irratti ka galee isinitti mara mato bamato kana irratti ani Itoophiyaan guutuu yoo Abdii bira dhaabbatte yoo baankirraa dileet godhanii malee mootummaa waa wayii jira dileet godhee maqaa biraa kireet godhee fide malee
never ever. Shilling sumuni galevi gabi vochi wajin kaban wa hundo hojjechiise hunda mileena furbai Okay, yaada na baas abba nagara doktor. leenega dubbadha waan feeta. Amma yaada na baas. Maalifin jebeeta eda anaa fi baba shirriyaad wajjin turre. Haqiiqaa dubbachuudhaa fi dhumaatiin biyya teenya keessatti fi buqqaatiin jirtu kun qalbii fi funu cabseeti. Yaa Rabbi akkam taana akkam maal taanaaf hawaasa kana. Wallahi haqiiqaa ka Rabbiin nu argu jechuudha. Akkas ani nama qalbii gaarii qabu hunda keessa ni jira jee yaad. Harargee keessa akkas jira, Arsii keessa akkas jira, Walloo hanga horiilleen nama bira kuteen horiilleen dhumu takka keessa. Si galee bakka hedduu keessa akkas jira. Eeda obboleessi keenya dhufee miiliyoona 7 na hanqatee جي اشتغل عبدين انا شيخ ريادي نموني برلين نجران ميلين تربان نانكا تيجي ابو ونخن امان تنا افيفو حال اما خيس جرخن واحد دو تكاوجي ولتتا دا افيفو غرتي ركو حواسا خرا هدو دفتي هركانو قبدي غرغار سخن اكن مغجي هنداو هركن نمني هندي تخايته ديسون كن سري دامتي hayyuu fi beekaa biyya keessa jira sheekantu biyya keessa jira wanni kun dhimmi kun organize ta'ee keessaan mari'atamee itti gartee yeroo xumuraatiif bifa sanii yoo si gurrame irra bareedaadha yeroo nu kanni ni jenneen jechuudha mana shari'aatiif amma maaliin arke Facebook isarratti haa inni maxxansee akka gartee namni uummanni islaamaati illee gartee hanga duraanii san caalaa bira dhaabbata if duuba deebi'aa jirutti maxxanse. Miiliyoona 7 tureedha. Amma moo ijoolleen mazmurii dhaggeeffatan hin makiinaa keessatti. Amma moo jaha gartee miiliyoona 6 taatee. Obsi yaa mazmurii kun akka hunduutti itti baname kan. Awoo na fitachiise yaa doktor. Aanan garee fuudhannee. Akkam irraa taa'an yaa Rabbi. Amma miiliyoona 7 sanirraa miiliyoona 6 jaame. Miiliyoona 6 yaa Rabbi kiyya maalummaa ummata kana ummata miskiina kana darata. Eeshi. Miiliyoona 6 irraa miiliyoona 5 qofaan naafee jennilleen. Namni anama yaada heydari hojii walii gale tokkoon qaba. Hangaree fudhageeffataan jira beekte yaada nama hedduudha. Yeroo hedduu wanni gara keessaa jaamu kun basaabasee toree achitti hafa dhugaa dubbachuudhaaf. Dagachiisu. Hifanne boo haqiiqaa walitti himne waan keessa jaamu kan. Wanni gabayaa irra dhufte gabuma irratti dhumuu qabdi. Inni edaahu ol bahee himachuun dadhabne ammallee wanni isa dhorku hin jiru yoo haqa qabaatee jechuudha. Inde ammayyuu ka harki isaa indala guyyatan makiinaan bashannanaan agarsiise bar makiinaa keessa jira ammayyuu gidee. Na fixachiise amma yaada dhuunfaa mataa kiyyaa kan nadhaa jira. Egaa oggaa akkas jeesanirraa miiliyoona 5 qofaa fi dhugumatti akkaataan inni viidiyoo isaa san giseen argu wallaahi laaluun dadhabe an. Nama laaluun dadhabe maaliifi jiruu takka hin qabu obboleessi keenya. Waan sila makana xiqqoo miidhame. Laa bakka gurra hidda dhabaa kana. Baay'ee doktora gaafanne dhiisa waan akkanaa gara laafummaa. Na fixachiise xayyiqqaallo. Doktor yaada kiyyan kan nadhaa na fixachiise. Akkam keessaan. Ayyee kennadha. Haqiiqaa ani waan na mul'ate waan na dhagaameen dubbachuu danda'a si galee. Gurra isaa kana hiddi dhamaa kana maddii akkanatti wanni jee jira si galee wallahi giseen san laalu ani hin dadhabedhe akka kiyyatti nama rifachiisa namoomatti jechuudha. Haa ta'u garuu ammoo wanni kun ajandaa dhuunfatee jira waan biraa dubbachuun hedduu ulfaataa jira jechuudha. Hojii biraa nu dhogge asirratti. Ajandaa waliigalatti wal qabatee jira. So kanaafuu yoo dhuga yaaliin isa barbaachisee dhibdilleen katti jiraatu taate hatattamatti akka dhaqee yaalamuuf aboo wanni asliin jiru kun sirriidhaa miti. Asli maqaa kiyya gartee wanni na goote yaalamuuf hin deema. Innis ilmoo qaba asliinis ilmoo qaba. Namni cubbuu manatti namaan dhalattu beeka alaa galataniini. Yoo asliin osoo gartee mucaan kun abbaa ilmoodha ilmoon daa'imni sun abbaa kiyyeette hatta mucaa xiqqaa isaa santu viidiyoo waraabaa jira yaa jira keenya ilmoof jalaa qabna asliinis ilmoof jalaa qaba abdiin ilmoof jalaa qaba cubbuun mana namaan dhalattu alaa galataniini. Isni galeemi yoo dhugaa rakkoon itti jiraatu taate aslii keenya lakkii dogongora wanni kun dhugaa takkaa seene miliyoona 16 kun garuu yaaliidhaaf akkanatti bahe wociin akkanatti bahe hanqanaan naafi kanaan narraa irratti aboo wal'aansan barbaadaan duran dhaabatiin aslii dhugaan jirtu tana kun hoo akkaawuntii yoo barbaadde. As qabee garsiisee waan irraa irrisan uummanni wallahi yeroo takkatti guutee fi dhaqee obboleessa keenya yaalamuudhaatu barbaachisaadha. Isarraa illee yeroon gubataa jirti dhugaa dubbachuudhaaf. Qalbii nama badaa jechuudha.
ولين أصلي دان أبو أصلي خين وان كان دغوتي تما امانتيمي جي ونين غافدف وبليس خي جايو ني غرتي حتى وني جيل ابو المو قبداتي غدا بدو جي هون فدتين دقايتي بر والله لازم مالي ابا الموت المو نمتي بليس خي نكون ابدين كون غرو امو يرون اما خيسي جرتو يرو الفاتر هاتي دائما قبتي ريبا خيسي تا يرو جبتتي يا بلا ينقي سو يو غرغارسي كون دغوتي سبر باجسي ابدين اولبي ابو بليس خي اصلي جئ وفي وان ابو غرسيسه اوسو ون كنت امرمي اخوان الرائر دسن هلكن كانت تغوني في ولجن والله تغوني في ايا لمو بليس خي يوسن انتهينا مو اجندا خرا امترتك دي بيسا غلطوما يون تغونغري منچا دبو اجرنا بيسا لميدي غلطوما haasawni keessan bareeda isin akka nama amantii tokkotti ustaaza keenya tokko qabuun sirrima birrii maal hanqataa miti miliyoona 7 irraa hafaa yoo dandame abu mu'aaz hiriyaa keessanii anillee obboleessuma keessan kan muslimaati biyya baqaa keessatti rakkataa jira doolaara 5,000 ameerikaan sun asna ergisiisa galatooma yaada kennattaniif birrii maal irraa hafaa miti ustaaza Ahmad dubbadha usu carraa biraatti dabarre odeeffannoo biraatti ustaaza Ahmad carraan gaggabaabsaa ofillee kalaatiin xumurraa borutti olii deebi'ettanii Aye, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jecha Ustaz Kamale Ebbo tokkoon hin jalqaba. Ustaz Kamale Ebbo Rabbi rahmat isaaf godhu maal jedha? Dhugaa waliin balleessinaa dhugaa keessantu badaa jedha. Yeroo dubbatu jechi kuni jecha akka malee jecha guddaadha. Gargaarsa abdii irratti isa jalqabaa siin kaa Muslima qofa miti kan itti hirmaate. Kiristaanis hirmaate. Nama hunda itti hirmaate gargaarsa isaa irratti jechuudha. Dhimmi gargaarsa isaa kuni mallaqni argame kun nama hundaaf odiit godhama malee nama muslimaa qofa miti. Nama muslimaa qofas miti kan bira dhaabbatee jechuudha. Tokko isa kan akkasitti quba qabaadha nama hundaafidha. Akka namni muslimaa qofti bira dhaabbateetti waan kana naasayina sooshaal miidiyaa irra jira. Tokko inni kun asirreeffamu. Isa lammataa waan asliin amma ati dubbatte kana wallaahi itti waan itti kakatteef ani sobadha siin hin jiru. Maaliif wallaahiin muslima tokko kijiba jedhamee muslimni tokko wallahi jedhee kakatennaan wallahi isa sana dhugoomsuun qaba waan ta'eef abbaan sana miyuutu godhadhu namni seenti. Buuse dubbadha. Wallahiin nama muslimaa tokko dhugoomfamuu qaba. Tokko kana inni kan biraan asliin yoo waan kana dura keessaan amma erga sooshaal miidiyaa irratti ba'e wanti lafatti haasa'amu hin jiru ba'e sooshaal miidiyaa irratti waan ta'eef sooshaal miidiyaa irratti haa xumuramu erga sooshaal miidiyaa irratti ba'e. Ituu hin ba'iin dura garuu ituu sooshaal miidiyaa irratti as hin baasiin obboleessi keenya aslii dhimma kana keessaan naxxee haasofsiisuu qabda turte yaadadha. Amma hin dubbadhutti hin dubbatiin na xumursiisi yaada koo keessaan naxxee gaafachuu qabda. Erga dhufee sooshaal miidiyaa kana irratti ba'e immoo ba'e waan ta'eef sooshaal miidiyaa irratti xumuramuu qaba. Inni biraan obboleessa kiyya aslii wantin akka hubachiisaatti si hubachiisu ati umriitiin illee nama na hangafudha beekumsaanis na caaluu dandeessa. Yeroo wanti tokko galu sheekonni gareen shaadaa dhimmi isaa garee shaadaan ilaallatu. Waan tokko garee shaadaan gashu. Maqaa garee shaadaati warri kan hojjettan isin ilaallatu. Fakkeenyaaf yoo maqaa garee shaadaatiin gootaniitu ta'e iyyuu namni tokko garee shaadaa jala dhokatee waan barbaade hojjechuu danda'a. Namichuma sana qofa irratti xiyyeeffadha. Maqaa sheekaa qabatee gargaarsa garaagaraa ta'aa jira wantoota tette keessa wantootni dhugaa meeqaatamni jiru. Fakkeenyaaf maqaa sheekotaatiin qarshiin funaanamee qarshii meeqaatama saamamaa jira. Nam beekaniyyuu nam beeka. Garuu sheekota guutuu nammatu. Sheekota muraasa takkas godha. Maqaa sheekaa qabatee jechuudha. Dhufanii asirratti fammasanii nama kan saamaa jiran namoota meeqaatama jira. Of course sirriidha waan itetti. Ati immoo informationii nan qabu iyyuu hin qabdu ta'uu danda'an immoo informationii baay'een qaba. Rasiitii garaagaraa waliin. Inni sun haa ta'u malee sheekota hunda hin hammatu. Gaafa sheekota jedhamu sheekota gariitti qalbii namatti caba waan ta'eef tokko bakka sana eeggadhu. Bakka garee shaadaa jedhus eeggadhu. Ani fakkeenyaaf gargaarsa abdii kanarratti akka dhuunfaa kootti jechuudha. Gargaaraa akkas godhaa. Ani dhimma gargaarsuma jedhamu kana ani gargaarsa Oromoo kun dhiifama naa godhaa. Natti hin tolu baay'eensaa. Sababiin amma gaggabaabsa. Ma baay'een dubbanne asli. Tiikaas lama sadii hin dubbanne. Yooma bu'ina jechuu barbaadde malee hin dubbanne biibii. Ma. Ofirraa dhiibaa jirtan haasawa keessan kanatu hin ta'iniif gaggabaabsa.
No haasaan kun ta'u yoo ta'es jallisaa jirtan bara. maarree maafi sitti sheekota maali laallata sheekotatti dhaqattee gashi tareet akkamitti sheekota laallata. Nabi akkam beektan ustaas akkam beektan. Kiristaanota sitti maktuure kiristaanonni soo gargaaraniiru. Akkasii miti. Mucaan kun bar bakka ciisu iyyuu kiristaana arrabsaa ture barqeen pheenxeen maaliin qabu amantii walitti hin kaasuun barbaadu. Abdiin poostiin isaa maali daawwaa inni gormaa hin harkanii guyyaa kiristaanota arrabsuudhami. No kiristaanaan arrabsin arrabsaa. Mee dhaggeeffadhaa iskiriinshuutii poostii isaattu jira. Amma dubbii dhaggeeffadhaa. An dubbii gamaa gamana na dubbachiisee xumurteeti. Afachaa. No. Asli na dubbachiisee xumurteeti. Sirreeffama. Anuun xumurre. Yoo sirreeffamin hin danda'amu akkasitti. Abdiin. Kun ikko diktaatarummaadha asli bar. No kaa isinii kararra isin kaayee waan mana baree firra dubbattani. Isuma irratti dubbataadha bar. Yaada harkaa faca'a. Ayyee. Yaada faca'a. Dhimmi abdii nu ummata islaamaa ilaallata. Isinitti maan. Hin sodaatina waa takka rakkoon qabu. Namni gaafa gaarii dalage kee ta'ee gaafa hamaan keemmotu dheessuun hin qabdu. Akkas miti. Obboloota kiyya islaamaa jedhaa ture. Obboleewwan kiyya islaamaa obboleessa kenna islaamaa jettanii gargaaraa turtan birriin guurame miliyoona 16,200 wayii isiniin jechaa jira. Dandeettanii isteetimentii baataana sobsiisa. Dadhabdanii jalaa hin mimmiliquun hin ta'u. Kalee malee gadda bakka ciisu pheenxeen maalii malee beekan qabdu yoo poosti godhan ture kiristaanota arrabsuu miti sun. Akhlaaqni islaamaa nama arrabsuudha. Akhlaaqni islaamaa dubartiirra jijjiiranii zayitiin gubachuudha. Akkatti uummanni dhufee akkasitti naa jedhu feetanii isteetimentii baasaa na sobsiisa allaqe daqqaqe indeessinaa dubbii jala. Okay. Kana beekan shari'aan zaahira na bira. Amma xumurtee? Xumure. Okay. Sheekota hedduu tasirra jira. Sheekota ilaallatayyuu ati walitti gadi yaana maalidha hidhattee sheekotatti dhaqattee dubbii gashita. Isa qofarratti xiyyeeffatu. Sagalee kee guutuu si jala taa'een si dhaggeeffataa ture jalqabaadha. Garee shaadaan sheekota. Amma isarra loluu dhuftammoo hin sobeedha ishii. Ani immoo waa'een sobdee fi waa'ee dhugaa dubbattee irra hin jiran. Waanum tati kaaste kunuu sooshaal miidiyaa irra. Salaamu alaikum. Abukaatoon barbaadu. Eenyu abukaatoo dhaabbataa hin jiran. Adeemsa kee sirreeffadhu. Ati waan maal taatee fi fakkeenyaaf sheekonni. Aboo qoleessa nun arrabsi rabbi jedhi. Siin arrabsine waan si arrabse hin qabu. Sheekonni arrabsamuu hin qaban. Balage. Bilginnaan. Ndazii ayimachini. Leebaa ndazii ayimachini men. Evidensii fiduudha amma ka barbaadamu birrii miliyoona 16 guurame moo miliyoona 4-5 abdiin jedhu guurame. Namni sheeka arrabse hin jiru. Sheekota wanni fidaa jedheefi isaantu sagantaa qabe. Isaantu maxxanse. Isaan laalleen maxxansine. Isaan laalanii kennan. Kanu jenneef kana. Malee achi naqabii as naqabii ushuruu minaa asfalligi meneega. Daawwa irratti walolaan jiru namni sheeka arrabse hin jiru. Hin arrabsine. Giddiin nu arrabsite. Amma dubbii balleessuuf bar. Asliin sheekota xiqqasee dubbii balleessuuf. Inni haqallo. Obboleessa kiyya Ustaaz Ahmad. Dhaggeeffadhu. Sitti himaan. Na dhagahi. Asliin soba yoo jettee fi ragaan kun ootila. Kana ragaa. Dheettee gara itti baatu jiru. Please dhiisin baasii ragaa. Ustaaz jirta? Ustaaz Ahmad jirta? Minim mittaamataa nagar yeellam kunooti. Wayibsiin jedhe baasii ragaa kan. Birrii waraabadhaa kunooti. Deemi. Asliin sheekota arrabsee jedhi deemi kunooti. Kan na evidensi no. Habibi. Namni hundi dubbatee fakkaata. Dhugaa dubbadhee yoo jaannata seene yoo azaaba seene mana ilma namaa sodaadheetiin asitti hin ashkaabbatu. Asli Habibii kana dhaggeeffadhu mala taraa takka kadhuma an dhugaa dubbachuudhaaf waan amma adeemsa amma Ustaaz Ahmad barbaade jalqaba wal sirreessine dhimmi kun dhimma sheekata waliin qabatu jennee bira dabarree barsilaa. Jalqaba irratti dhimma nama dhuunfaa dhimma sheekaa dhimma garee shaadaa waliin qabatu jennee yaada san sirreessinee dabarree jirra. Wilwilli yeroo biliisuu fi bardubbii. Ustaaz Ahmadi deebisaan Ustaaz Ahmadin na tubachiisa rakkoon tokko illee jiru. Laal Ustaaz Ahmad yaanni gabaabaa obboleessa kiyya. Laal amma warri reefam odeeffannoo reefan isin kennu barbaadanii harkaa dhaabdanii
asli waraqaan si bira ga'e suni qaamaan si bira dhufe moo PDF dhaan sitti ergame waraqaan silkii keessatti? PDF dhaan si ergame moo qaamaan sitti fidane? Qaamaan namni waraqaa kana fidu Itoophiyaa kee Kaayiroo dhufa. Gaafiidha beek gaafiidha. Pichaa jechuu barbaade. PDF printii qaban print. Eewwaa laa wanti jechuu barbaade maal beektaa? Anam astaa'ee boru ganama sa'a lamatti manaajera baankii kiyyarraa fayyadamu yoo hin bilbile isteetimentii kiyya waggaa tokkoo kaji'a ja'a kaji'a sadii kaji'a tokkoo naaf ergi yoo jedheeni achumaan kompiitaruma keessaa printi godheetiin gara wannaa kiyyaa gara telegiraamii kiyyaa waatsaap kiyyaatti na erguun danda'a haqiqaa yoo himne yoo wal sobuuf malee osoo dhaqin manaajerri ishee dambanyaa kiyyaa yeroo dheeraa wal beeknan amana waan ta'eef osoo dhaqin isteetimentii baankii kiyyaa kaji'a sadii kaji'a tokkoo kawoggaa tokko naaf ergi yoon jedhe kawoggaa tokko waraqaa 12 kaji'a jaha kaji'a waraqaa tokko irratti baaka ji'a tokko sigalee erguun hin danda'ama boru ganama abdii raggaasaa mana ciisee bilbilee waraqaa ergee yoo nutti illee ergine ustaaz sheriyaat gammadaatti ergee dubbiin kun gabaabachuu hin danda'a jirana wanni kun asli illeen ifaan ifa akka jechaa jiru yoo balleessa dhiifama gaafadhaa kalee kiyyallee yoo gurgure waan kan hin sirreesse geedha kam godheera kana jiree bara namni sheekota narrabsine anamma sila aslin talaata kiyya akka yoo sini hime sila aslin talaata kiyyalleedha sila wajjin lakkan haasoo illee barbaadu humna qabu malee sila irra gatachi bee garuu humna qabu waan ta'eef garuu adeemsi qajeelaadha ifni ana sibba reefu jaalladhe wallahi billahi adeemsi aslidha sirriidha dhugaan asaaboo yoo dogongodha na balleessi dhiifama gaafadha yoo kana mo dhugaan jiru asaaboo jechuun akkamitti kun jilleen ta jirana wallahi sheekota keenya ama reefu ka jarana dhageenya sheekota keenya akka gowwomsanii barbaadu jecha dhageenya mamata saniifi wanni namni guutuun dhugaadha jedhe isa maaltu keessa lochiisa abdii nu barii waan dubbatu wallaalee bu'aatirra saniifi dubbii qajeelaa yeroo tokko jallisuudhaaf deddeemuun sirrii minatti fakkaatu qoratamuu qabamu sheetichi kunillee la ustaaz ahmad miskin is rabbi sodaadhaan ustaaz ahmad irraan tuqina amma hubatina amma maaltu akka oo'isa yoonee nagaraalle baqqatu qorattoonni qoradhaa waa'ee ustaaz ahmad illee maaltu akka waa'ee sheektichaa sitti muufannee naa carraan nagee rabbii jedhii na dubbachiisan gubadhe. Waraanni kiyya waa'ee ustaaz ahmad sirriitti qoradhaa maaltu akkatti oo'isa yaatee inni oolii qoradhaatiin odeeffannoo jiru nungaa rakkoon hin jiru. Carraan kawannooti ka asli afaan tokko dubbadha. Thank you. Afaan takka dubbadha. Asli wanni atamma jettee fi namni kun rabbi isaa haa yaalamu namuu gammachuu qaba. Fayyaa isaa namuu ni barbaada. Ammallee kan jedhamaa jiru fayyaadhuma isaa irratti dubbatamaa jira malee hammeenya dalage hamtuu dalage jedhee namni hammeenya isaa dubbataa jiru tokko illee hin jiru tokko. Kan biraa wanta amma yeroo ammaa kanatti deemamaa jiru gargaarsa ummataati gargaarsa hawaasa bal'aati. Yeroo ammaa kana keessatti kan deemamaa jiru. Ammoo as Minisootaa kanatti ammallee maqaa isaatiin horii guuramaa jiru tokkotu jira. Horii guddaa tokko ka guuramaa jirutu jira maqaa isaatiin. Yeroo kana keessatti gargaarsa maqaa isaa qofallee osoo hin taane gargaarsi hawaasaa yeroo itti barbaachisu keessa jirraa jechuudha. Osoo gargaarsi osoo horiin hanga kanaa lafa jiru osoo horiin hanga kanaa dhokatamee hanganaa lafa jiru maqaa isaatiin horiin guddaan ammallee horiin biraa doolaaraan walitti qabamuun maaltu deemamaa jira. Ilaa yeroo kanatti gargaarsa isaa caalaa kan dubbatamuu qabu gargaarsa hawaasa miidhamaa gargaarsa hawaasa uummanni manni irraa gubate karraasatti badhee jiru sanaati. Carraa yeroon kun keessa jiru jechuudha. Atama waan kana fiduuni hammeenyaa miti. Isatti dhuunfaan gadoo isaa qabaattee illee miti. Ragaa evidensii nuu haa dhiyaatu hangi inni lafaa qabuu fi hangi isaa guuramee fi hangi haftee isaa haa dhiyaatu jechuun hammeenyaan qabu. Ustaaz Ahmadii kennes illee miiraan hin deemina. Suutuma jedhaa tasgabbaatii as deebi'a. Hubadhaa wal hubachiisaa jechuu barbaadeeti kanuma jechuu barbaade. Bareeda hayyee akkaawuntii isaa maarree warri gargaarsan jirtanii namoonni hedduu hundi keessan olumaa hundi keessan beektonni kan hundi keessanuu abdiin saahibaatti dhiyaatanii qaama feetanirraa tayaa feetu abdilleen feetu obboleessillee abbammaan feetan deemaa isteetimentii baatii afran eeganii dhukkubsateetii haga har'aa jiru baasatiniin na sobsiisaa waan feetan uffannis yoo jettan uffannisa amantii teennaa keessaa boyettan isinii baa yaalchisi yoo jettan kalee kiyya gurguradhe isinii yaalchisa waan ummanni kiyya narratti fudhate hin fudha na sobsiisaa deema. Deeman birrima miliyoona 16 kana gadi fidaan agarsiisa. Miliyoonuma 15 miliyoona 15 kuma 999 fidaan na sobsiisaa deema.
kuma dhibba lamaa folla dhiisa kuma 79 folla dhiisa birratti dhibba arfallee waan shaa itti dhiisa saantiima 79 illee dhiisa miliyoona 16 afaan kiyya tuqe kana miliyoona 15 kuma dhibba 999 birrii takka qofa kanarraa hir'isaatiniin na sobsiisa waan isin barbaadan isin qaxxam allaqee daqqaqee salaamu alaikum tokkummaa yaada'u qabaatte kennadhu hin goolamna aga boruu nagaan bira dhufu. Utuu waa biraan dubbatini sirra dhaabbee amantummaa keetiin kaleen kee yoo hanqatee birriin sun yaaduma keerra dhaabbeeti. Anatu kan koo gurguree itti dabala birrii sana kalee tokko jechuudha. Kun akka jirutti sin amanaan. Ijalee. Inni dabala adila biyya kan. Tan dabala dhugaa siyaasa ofsiisan fidani. Yoo jirri siyaasa ofsiisan yoo kaleen kee hanqate ta'e koo tokko kunoo waa daansee natu dabala tokko. Kaleen lama argame allaqa. Inni dabala saa. Doctor, teknolojii tu zabana kana teknolojii bada. Sena asli isa gurgurama kaleen kun. Sheekticha maatii waa jechuun barbaada yeroo tokko. Warri kalee bitu kun. Wanni na dhibu. Sheekticha maatiin. Taajira kaleen qabnetu jiraami ustaas. Ustaazicha amma galee ba'e sanaan ama jiramu sanaan waa gaafadha. Nuni ilaallatu waan jedhe sitti naannessuu barbaade. Dhaqee nama dhimma warra namaa na laallata jedhee ofitti fudhate kan suma yaa jechuudha namni sun. Dhaqee suuraa akka itti poosta'u dhabee kan warra namaa isa laallata kan obboleessa isaa isa hin ilaallatu akka warra namaa jala fiigan jechuun kan warra namaa na laallata jedhee ofitti fudhatee suuraa poostaa ture. Higalee kan obboleessa isaa isa hin ilaallatu garaagarummaan as keessa jiru maali darasaa sana darasaa ammasii ba'e sana. Kanan gaaffii qaba isa dubbii sitti naannessuu. Mushkila su problem no bakka inni xannana isi waa isa dhiisa. Yaa. Jamaa kiyya halkan gaarii qabaadha rabbi si waliin haa jiraatu boru galgala waliin deemna. Dhugaan argamu dhugaa baatu asuu fidan achiin haftu hin jirtu tanuma jazakallahu khairan ammoonni hawaasni as jirtan kun hubattan dhimmi asliin kaase yaala abdii balleessuu osoo hin taane abdii akka yaalamu taasisa malee akka abdiin dhibeedhaan miidhamu hin taasisu tokko kan. Waa'ee amma sheekolee kan irratti nama sheekaatiin sheekoleen as koottaa jechuun abboonni keenya akka dhugaa argitan koottaa waan tana nagahee argaa jechuun asliidha. Minaalbaataan akka kiyyatti gara wanda ittiin fudhadhullee tan akkasitti akka hubannisu jedha. Galatoomaa hammeen nan qabu koottaa namni sheekoleen koottaa jechuun dhimma waa gargaaruu dhimma diiniidhaa dhimma nama diinii qabu numati ittaaneera dhugaa jedhe yoo badeellee jiraate. Yoo gaafa waa tolan qofa sun taane gaafa waa badanillee itti gaafatamummaa waan sanii fudhachuun dirqama yoo waa hojjetaa jiraan waan hojjennu irratti gaafa tole qofa osoo hin taane. Kanaaf amma taatetti ooyifii olii godhaatillee Ahmadittillee gadoon qabatin itti dhiisii bira dhufi ulfaadhaa galatoomaa dhimma jiru laalaatii abdiin matammaan kan kee akka reef obboleessi kenna jedhe akkuma reef ustaaz Usmaan Oroonillee jedhetti boru galgala sa'aatii jedhametti atummaan dhufiitii dhugaa jirtu waraqaallee baasii. Yoo dogongorillee jiraate obboleeyyan kiyya isinit dogongore ani ilma keessan jedhe yoo ammoo dhugaa qabaattellee lakki dabanna irratti hojjamee dhugaan tiyya tana jedhe antanuma malee ammallee wanni nama biraallee barbaachisuuf illee hin jiru dhugaan jirtullee tanumallee heeydarillee ka jiraaru maali namni biraa baasuu hin danda'u innummaan baasee haa dhufu kun dubbii dhugaati an dhugaa irraa dabuun hin taatu asliin ragaa fudhate isallee nu mul'isellee kanaaf amma taateen abdimmaan yoo as jala jiraattee sagalee kiyya dhagaa jiraatte Borgalgala saati tiyaadda itaay amma jarjara illee ol bayle sinin jedhu miira keessa illee jiraat miira irraallee bayii badhisi ilaali borgalgala koottu dhugaa kan kee waan jiru asitti madhu sin jedha ulfaadha galatooma halkan gaarii naa qabaadha oro salaama sinin gaafadhe abdii nagannaa jedha inshallah salaamu alaykum salaam baba odo sinin bayin dura waa jechuu barbaade afaan lama garaan ka tofiki maan dumurre kafaa ittiin qabame waan dubbanne wasli aishee inni dabalataa guruuppii hidhattee namni si'a babbalattee jedhe sodaan qaba deemsa kee kana deeggaree ka'ee si'uma amma deemsi kee kun naa ta'e. No, shari'aan barbaachisa. Nama kuma lama jedhaggeeffatu. Nama kuma nama kuma kudha lama as jiraami. Wallahi. Yoo birriin kun miliyoona 16 ol miliyoona 16 ta'uu amanan warra amma mufatellee hin amansiisan amansiisee ana dogoggoree jedhe yoo inni dhimma biraa qabaatellee birrii akka ummanni kun guuramu qora ummanni ilmamuu barbaada. In barbaada waan ta'eef haa ilmatu hin sirreessafan. Garuu riyaalitiin jiru dippiloomaasii birrii guddaa nu barbaachisa. Gammachiis bitachuu barbaanna. Bii waahidiin tunnuun taane.
Jara kenna amma ustaad Ammar miira kenna galchi makiina mataan bitatte ijoolleen kamma ustaad maasii galchi jedhee ustaad Ammar lolu kana. Gidee karaa deemtu Mazmuri. Wanna dhaggeeffataa deeman mazmuri. Mazmuri. Yaa asii maaltu jira laal. An amma kana hunda sitti hima. An dheengadda gaafa ustaad Raayyan maxxansu. Akkaawuntii isaa maxxansu. Akka itti maxxansiisan beeka. Akkaawuntii maqaa ustaad Raayyatiin banuuf bansiisuuf itti dhaqanii eega baankii jala ga'e ustaad Raayyan deebi'ee akkamitti akka deebi'e beekaan. Ragaa qabatamaa qaba bara ragarra dhaabbadhee dubbadha bara. Lafumaa ka'anii gizee ila waggaa dhibban jiraannu haga jiraanne san dhugama dubbannetti dhugama hawaasa keennaa dubbataa duuna jara keenya. An amma walii gala yoo feetan akka Oromootti koottan dura dhaabbadha. Yoo feetan akka Islaamatti koottan dura dhaabbadha. Yoo feetan Itoophiyaan addunyaan guutuun as garagalaan dura dhaabbadha. Allaqee daqqaqe. Waa'een kiyyaaf waa'een ijoollee raggaasaa walitti seeneera. Wanti addaan dubaatu dhugaan gargar isin guurti abshir dhugamaan gargar isin guurra. Dippiloomaasii yoo ta'in taanuma dubbadha. Dubbiin kun asiinillee warri cal'isee deebiin deebisu taanaan tantee dhugaan fudhannaa agatti tan. Ani asii dhigaa amma gara. As dhufanii ragaa kana dharaaf dhugaa nu raggaasisan taanaan ijoolleen raggaasaa raggaa kinnatu santee dhugaa ta'u. Asii wannan sitti mu afaan itti na eenyu godhame tokkoffaa nan beekan waan sitti deemu karaa keessoon innumta sitti dubbatu karaa keessoon si dhaamsuu fi sobduu si godhan dhaamin harkan kennin sillee nama biratti akkas hin taasifamne sitti dhufa jaarsummaan jechuu kooti akkas godhii dhiisii amantii akkasii namatitti duulaa siin jedha namni keessaan dhufe kanan dhagayni dhugaarra nu jalaan tarkaanfatiin siin jechuun barbaada adeemsitti fufuu qaba yoo du'a ta'e wajjin si walii wareegamni kaffalama ta'e yoo du'a ta'e an du'ee dhugaana ba'u an du'ee jechuudha namni du'a ta'e saamicha ija baase namni nama saamaa jira saamicha ija si keessaa fudhachuuf kalee atamma baasee gurgureettu utuu ati raftuu si keessaa baasa uummanni kun utuu ati bira teesse uummata saamichaa qophaa'ee deemu jechuudha. Nama fayyaasaa sassaabbachuun fayyaasaa waan ga'u gargaaruu waan jiru garuu fayyaarra darbanii immoo siistema biraa utuu fayyaa dhibamanii jiru siistema biraa ofirratti dalaguun gaariin taatu jechuudha fayyaa isaatiif illee. Amantaa biraan nu gammadaa nama biraa quba nutti qabaan hin jirtu afaan Oromoo akkasiin jirtu si'an hin dhagayeessu. Taloon zayitii itti naqxe warran qabdu gosan qabdu isiinuu kaffaluu qabdi bara kun guma qallaan. Kaffaluu qabdi yaa. Jaarsummaa karaa keessa sitti dhufan yaala amma doolara 55,000 jedhanii gogama yaaluudhaaf kanallee gaaf dura mucayyoo amma gara Harargeetti gubatte tani Ameerikaatti hagamii yaalan sanillee nu qoradhu doktoratti tanallee information abaasi bakka gatii rakasaatii yaalchifna yoo akka horii amma fakkeenyaaf yaalaaf miliyoona tokko gaafatanii kiriil akka uummataa ta'uu fi miliyoona tokko gaafatanii miliyoona tokko san keessaa Sheikh Jamal Aliyyi 500 danda'ee warri mana yaalaa ispoonsara waan godhe qabaa birrii xiqqishuu wayiiti kabaye achittu. Ka uf duraa baana bara nama ka uf duraa gaaf duraa. Ka uf duraa 55,000 inni jedhe kanaayyuu yoo ta'e 55,000 jechuun birrii Itoophiyaa miliyoona 9. Doolaarri 55,000 birrii Itoophiyaa miliyoona 9. Birriin guurame miliyoona 16. Miliyoona 9 keessaa yoo dhifte meeqafa miliyoona 7 lafatti hafa. Hingaa ka. Kanuma jennee bara hingaa. Birriin guuramaa jira eega sunu walitti qabame eega miliyoonni 16 haafi wayi kun walitti qabame amma hoo birriin maqaa isaatiin guuramuu hoo maa barbaachise maaf walitti qabamaa jira. Isuu dhiisaa ka walitti qabamee jirullee dhiisaa. Ka ganaa walitti qabamaa jirullee dhiisaa. Ka nama bira jirullee dhiisaa. Ka obboleessa bira jirullee dhiisaa. Ka mataa kiisii isaa qofa akkaawunti isaa bira jiruu hin gayaa jenne barnu. Akkasii boru walitti deebinee waan jiru murteessina hundumaafuu nagayaan tura. Uummanni kiyyaa ani abbaan feetan na jibbuu dandeettanii abbaan feetan na jaalachuu dandeettan garuu dhugaan dhugaadha. Kursirraa walii ka'an malee dhugarraa waliin ka'an. Lubbuu jirta dhugarraa waliin ka'an. Birriin guurame
الرئيسي اللي بوربطنا فيديو برين قورمه مليون كرة جافي كما ربلا ما في كما ترباتا مي جافي برين إبا أفوري سجل سانتي بترباتا مي سجل كاشنو خلاف أجيركم ورمو